Oromo first or Ethiopian first? I am an Oromo first because to me Ethiopia first. Ethiopia is imposed on me. The second important point is that because we are forced to denounce our identity, we end up reaffirming and reasserting our identity. That's how we. Jawar Muhammad gotaka qeerransa gotaka keetii qabaatu nu boonsa gota saba isaati lubbuu kennu aarsa isa yoo dukkanaan sabaaf ta'u ibsa kanaaf sabni kan hundi si caqasa sabboona Oromoo kichuu sammuu qaraa Oromoon hundinuu kanaaf si haraa gufuu qabsoo teenyaa situ karaa cara jedhee si abdatii si eeguutti jira bara deemsi dhibee dubbiin jajjabaatee bara haadhaaf ilmoon afaan wal wallaaltee bara xiqqaa guddaan deebi'ee wal nyaatee sirabbi nuuf uume furmaata nuu taate kanaaf sabni kan hundi siif simate ni qofaa miti namni si abdatu sammuu kan ilaalee namni si mararfatu lammii eessaati jedhee kan wal iyyaafatu addunyaa tanarraa biyyuma kamittuu rakkina uumamu falasiidha si argachuun kan koo diina garaa gubee raatahee hooqatee mataa of qaqqabee falfalli gowwaa hin dhokatu ol qabee lallabee tiiviif raadiyoonii baay'ee facaasanii maqaa kee xureessuuf hedduu ifaajanii galanni lammii koof kan siif dhaabbatanii doomni dirmi jedhanii bineensa alagaa sirraa ittisanii dubbiin isiin cimtuun afaan keetii baate aljazeeraa irratti mataa ol qabattee an Oromoo jechuun qabbaneessite isa Itoophiyummaa suutatti deebine jettee Itoophiyummaa jaraa irraan tarkaanfattee Itiyoo paaspoortii baadhadhee adeemnaan kaayyoo saba kiyyaa dagadheessa'ina jettee Itoophiyummaa irraan tarkaanfattee kan amaarri kalee dirqiin nurra keettee bineensa durii warra sammuun dhuqqee jechuma kanatti sammuu jaraa ture.